Jirra jirtu hordoftoota chaanaala maatii keenyaa maahiitu oduu torbaan kanaaf qabadde isinitti himaa oduu waliin ammaa Hirmaamad. Yamanitti reeffi baqattoota Itoophiyaa hedduun argameen bulchiinsa Yaman dhiyeenya Saawudiitti argamutti reeffi namoota sababii adda addaatiin du'aniif miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa jiru kan lammiilee Itoophiyaa ta'uun himameen. Torbaan kana keessa suuraalee fi viidiyoowwan reefkaa dubartoota baqattoota dadhabbii fi beelaan du'an hedduun miidiyaalee hawaasaa irratti qoodaman turan namoota hedduu hangaddisiisee ture. Suuraaleen kunneen saala baqattoonni kunneen itti lubbuu isaanii dhaban kan agarsiisu yoo ta'u, yoo xiqqaate dubartoota 20 fi dhiironni lafarratti kufanis ni agarsiisan. Waraabbiin viidiyoo baay'ee gaddisiisu kun garuu yoomii fi bakka kamitti akka waraabamu BBC'n hanga ammaatti mirkaneeffachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee dubartoonni godaantonni suuricha irratti mul'atan dubartoota lammiilee Itoophiyaa biyya Yaman kan waraana keessatti argamturraa gara Saawudiitti miilaan imalaa turan ta'uu isaanii BBC'n Tigiriinyaa godaantota bikkicharraa dubbiseerraa hubachuu danda'eera. Balaan kun kan dhaqqabe bakka Raagoo jedhamuu fi Yamanii fi Saawudii jidduutti argamutti akka ta'e godaantonni lammiilee Itoophiyaa maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan himan. Baqataan bakka reefki jiru dhaqee ijaan arguu dubbate tokko kanneen du'an kunneenis caamsaa 17/2023 gara Saawudiitti miilaan imala eegaluu isaanii fi sababii imala rakkisaa ta'eef dadhabbiif du'aaf saaxilamuu isaanii himeera. Reefki isaanii agarreerraan homaa gochuu hin dandeenye waan awwaalaa jirra. Bakki awwaalchaa hin jiru, naannichi ajaa jira. Reefki baay'een isaanii awwaalamne jechuun haala jiru himaa jiran. Dubartoonni fi dhiironni imala irratti dadhabanii turan du'aaf saaxilamuu isaanii kan dubbatu baqataan kun imalichi bu'aa bahiin kan itti baay'atu waan tureef baqattoonni hedduun dadhabanii daandii irratti akka hafan BBC'tti himeera. Gammoojjicha miilaan qaxxaamuruun kanneen dadhaban ammoo namoota daddabarsanii reebamuun dubartoonni yoo bishaan dheebotan yoo beelaanii fi dadhaban ni reebamuun kan isaan gargaaruu fi isaan baatu yoo hin jirre daandii irratti kan du'an dhiisanii biraa deemuun. Naannicha ilaalchisee baqataan BBC dubbise tokko akka jedhutti naannichatti namoonni du'an gara 20 ol ta'uun. Waadii Raayyaa maqaa jedhuun akka ibsamu baqataan gaafate tokko dallaalota daddabarsa namaa hojjetaniin baqattoota Itoophiyaa irraa miidhaa guddaan akka gahaa jiru himamu. Waadii Raayyaa maqaa jedhuun akka ibsamutti amma kana irraan deebi'a. Baqattoonni kunneen Yaman irraa gara Saawudii Arabiyaa deemaa turan. Daandiin kun baay'ee dheeraadhaan dhiyeenyatti nyaanni yookaan wanti dhugamu homtuu hin jiru. Beelaan aduu fi dadhabbiidhaan akka malee miidhaman. Namoonni daandii agarsiisan warra dadhaban ni reebuun lubbuu namaaf dhimma waan hin qabneef warra dadhaban daandii irratti gatanii biraa deemu. Waggaa waggaan lammiileen Itoophiyaa kumaatamni gara Saawudii Arabiyaa deemuuf imala baay'ee hamaa keessa dabru. Baay'een isaanii ammoo galaana irraa Yaman galuuf osoo yaalanii galaana keessatti liqimfamanii hafaniiru. Kanaan dura gabaasa BBC'n hojjete irratti baqattoonni hedduun haala qilleensaa ulfaataa keessatti dadhabbii fi dheebuu bishaaniin rakkataa turuu himaniiru. Dhaabbileen mirga namummaaf falman akka Amnesty International fi Human Rights Watch baqattoonni Itoophiyaa mana hidhaa jiran harki isaanii kaateenaadhaan hidhamee rakkataa akka jiran himaniiru. Baqattoonni BBC'n dubbise akka jiranitti haala rakkisaa akkasii kana keessatti namoonni karaa seera alaa obboloota isaanii Itoophiyaatti keessumaa Tigraay baasuun yaalan akka jiran himan. Godaansi karaa seeraan alaa godhamu kun keessumaa gara Saawudii Arabiyaatti taasifamu akka fuunyoo mormatti nama kaa'uti jechuun baqataan tokko haala isaa BBC'f ibseera. Daandii bahaa jedhamuun kan beekamuun Afrikaa fi addunyaa irratti ulaa godaansa seeraan alaa walxaxaa jedhamuun beekama. Oduun keenyatti aanu mootummaan lammiileen Itoophiyaa 131 ta'an Saawudii Arabiyaa irraa deebisuu beeksise. Mootummaan lammiilee Itoophiyaa godaananii Saawudii Arabiyaa turan 100 deebisuun beeksise. Karaa koree biyyaalessa lammiileen Saawudii Arabiyaatti godaanan deebisuuf erga deebi'anii booda immoo dandamachiisuu
hundeeffamee lammiilee 131 ta'an deebisuun akka danda'ame ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa Eebila 3 bara 2023 baaseen beeksiseera. Koree waajjiraalee mootummaa 16 fi dhaabbilee michuu keessaa walitti dhufuun ijaarame kun waggaa tokko keessatti godaantota 131 deebisuudhaan sagantaa inni qabate xumuramu isaas ibseera. Lammiileen Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa jiran gara biyyatti deebisuun bitootessa 2022 ture namoota 100 ol ji'a 7 hanga 11 jidduutti deebisuudhaaf ture kan jalqabame. Godaantonni bitootessa 3 bara 2023 deebi'an wayita buufata xiyyaaraa Boolee idil addunyaa gahanitti deetaan ministeera dhimma alaa fi walitti qabduun koree biyyaalessaa Ambaasaadar Burtukaan Ayyaanuu simataniiru. Itti dabaluun namoota godaansa irraa deebi'an deebisanii dandamachiisuuf jireenya fooyya'aa akka jiraatan godhuudhaaf ministeera dhimma alaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa jiraachuus dubbatan. Ministeera dubartootaaf hawaasummaatti qindeessan dhimma warra godaansa irraa deebi'anii Obbo Asaalifoo Ahmadiin namoota Saawudii irraa gara biyyaatti deebi'aa jiraniif mootummaan Itoophiyaa deeggarsa garaagaraa taasisuuf jiraachuu kanaan dura BBC'n ibsee ture. Barreeffama dogoggoraan barreessanii. Aanga'aan kun koreen ministeera itti aanaan durfamee fi ministeerota garaagaraa keessa walitti dhufee hundaa'uun dhimma kana hordofuuf jiraachuu yaadachuun warra deebi'an buufata konkolaataa irraa fudhachuurraa haasee hojiiwwan jiran akka hordofeeraniiru. Biyyi qabeenya boba'aa fi zayita uumamaatiin badhaatu taate Saawudi Arabiyaan biyyoota bahaa giddu galeessa lammiileen Itoophiyaa jireenya isaanii fooyyessuuf deemanii hojii barbaaddatan keessaayi. Haa ta'u malee mootummaan Saawudi Arabiyaa yeroo garaagaraatti biyyattii keessatti hayyama hojii fi jireenya hin qaban jechuudhaan lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa baay'ee rakkisuu fi muddamaan guute keessaa akka tursiifaman taasifamu rakkoo fayyaatiif akka saaxilaman yeroo garaagaraa BBC'n lammiileen mana hidhaa jiran dubbisee gabaasaa tureera. Namoonni manneen hidhaa Saawudi Arabiyaa keessa jiran nyaataa fi wallaansa fayyaa gahaa waan hin arganneef haala baay'ee rakkisaa ta'e keessa akka tursiifaman himatu. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa kanneen keessa tursiifaman haala rakkisaa fi muddama ta'e keessa tursiifamuutiin alatti eegdotaan hiraarfamuu fi reebamuun akka irratti raawwatamu Human Rights Watch ibsuun isaas ni yaadatama. Manneen hidhaa keessatti sibiila gommaatiin marame reebicha eegdonni godaantota irratti raawwataniin godaantonni akka du'an illee himameera. Oduun keenya itti aanu paartiileen siyaasa mormituu gumaacha adde Burtukaan Miidhagsaa akkamiin ilaalu? Hooggantuun duraanii dhaaba mormituu fi waggoota 4 walakkaa darban boordii filannoo biyyaalessaa hoogganaa kan turan adde Burtukaan Miidhagsaa aangoo isaanii fedha isaaniin akka gadhiisaa jiran beeksisaniiru. Adde Burtukaan ministeera muummee Abiy Ahmad gara aangootti dhufuu isaanii hordofeeti biyya waggootaaf keessa jiraataa turan Ameerikaa irraa gara biyyaatti kan deebi'an. Yeroo boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa akka hoogganan muudaman dhaabbata kana walaba gochuun jijjiirama fiduu danda'u jedhamee abdatamaniiru. Yeroo isaan muudaman xiinxaloonni siyaasaa abdii fi shakkii ibsan. Tokko muuxannoo fi aarsaa qabsoo siyaasaa keessatti ba'an irraa ka'uun muudamuun isaanii dhaaba sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti gahee olaanaa qabu ni cimsa kan jedhudha. Kan lammataa kanneen walabummaan jaarmiyaa gahee murteessaa qabu kan hoogganuu fi akka rakkatan ammoo kan ibsanis jiru. Adde Burtukaan guyyaa muudama isaanii yaada kennaniin muuxannoowwan qabu beekumsaan barnootaan horadde walitti qabee bakka hojiirra oolchuudhaan aangoon kun aangoo kabajaan fudhatamuudhaas jedhanii ture. Itti dabaluunis filannoowwan boordii filannoo biyyaalessaa kanaan dura gaggeessaa ture uummata biraa amanamummaa
amanamummaa dhabaa waan tureef ilaalcha uummataa jijjiiruuf hojii ifaa fi bilisa ta'e hojjechuuf waadaa seenan. Baatii waxabajjii keessa fedhaan akka aangoo gadhiisan wayita beeksisan ammoo gama koon amanamummaa boordichaa fooyyessuun sochii paartiilee siyaasaa jajjabeessuuf hojii hojjennes milkoofneerra jedheen amana jedhan. Amana jedhan. Hojjedhe milkoofneerra jedheen amana jedhan. Amana jettiin amma waggoota afuriif walakkaa boodatti deebinee gaafa ilaallu Aadde Burtukaan Miidhagsaa turtii isaanii boordii filannoo keessatti waan ofii raawwachuuf abdatan akkasumas waan biyya ni raawwatu jedhee isaan irraa eegu raawwataniiru. Kanneen yeroo dheeraaf walabummaa boordii filannoo irratti gaaffii dhiyeessaa turan keessaa tokko kan ta'an paartiileen siyaasa mormituu gumaacha Aadde Burtukaan akkamiin ilaaluun gadhiisuuf murteessuun isaanii waanuma maluudhaan barreessituun mana maree waloo dhaabbilee siyaasa Itoophiyaa Dr. Raahel Baafee Aadde Burtukaan waggoota boordii filannoo hoogganan keessatti bu'aa nama boonsuu hin fidne jedhuun. Aadde Burtukaan dhaabbata dimokiraatawaa fi walaba hin taane kana walabaa fi amanamummaa kan qabu gochuuf fedha dhuunfaa guddaa fi carraaqqii olaanaa godhaniiru jedhan. Dr. Raahel sirni bulchiinsaa jiru hudhaa guddaa waan ta'eef akka sirna adda dimokiraatawaa waltaa uummata Itoophiyaan wal fakkaatu waan ta'eef dhiibbaa hedduu irraan gaha. Dabalataanis rakkoo fayyaa akka qaban odeeffannoo murtaa'aa waan hin qabuuf gadhiisuun isaanii fudhatama qaba jedhan. Dura taa'aan dhaabbata koongirensii federaalaa Oromoo KFO Piroofeesar Maraaraa Guddinaa yaada dhimma hojii gadhiisuu Aadde Burtukaan ilaalchisee BBC'f kennaniin akkatti isheen gadhiifte dhiibbaan gadhiifte immoo tola yookaan fedhaan gadhiifte wanti beeknu hin jiru. Isa kana ishee fi warra mootummaa Itoophiyaatu beeka jedhan. Bara isaan hoogganaa turanitti boordii filannoo jijjiirameera. Sirni dimokiraasii ijaaramu jalqabeera kan jedhu waan laga ceesisu miti. Wanti yaalan tokko jira garuu wanti lafa qabate hin jiru jedhan. Dhaabbanni isaanii jijjiiramni kun dhufeera. Wanti sun fooyyeera jedhee wanta amanu akka hin qabne dubbatan Piroofeesar Maraaraan. Walabummaa boordiin hin finne fiduus hin dandeessu. Dr. Raahel ta'ee Piroofeesar Maraaraan tattaaffiiwwan dhuunfaa Aadde Burtukaan jaarmiyaa kana wayyeessuuf taasisan akka jiru ibsaniin garuu jaarmiyaan kun walabaa akka ta'u mootummaan fedha waan hin agarsiifne jijjiiramni qabatamaan hin dhufne yaada jedhu qabu. Ennaa boordiin filannoo haaraan kun dhaabbatu haala dhaabbatu kanatti fedhii garee tokko qofaan ijaaruun isaa siyaasa biyya kanaatiif gumaacha gochuu hin danda'u. Sirna dimokiraasii ijaaruu hin danda'u jedhee muummichi ministeera yaadahu akka katabuyyuu gaafadheera jedhu Piroofeesar Maraaraan. Aadde Burtukaan waliin yeroo wal arganis waan laga ce'u filannoo gara dhugaatti dhiyaachuu danda'u sirna siyaasa biyya kanaa jijjiiruu danda'u hojjechuu akka hin dandeenye dhoksaa malee walitti himaa turre jedhuun. Aadde Burtukaan walabummaa boordii kanaatti akka hin finne fiduus hin dandeessu. Boordiin kun akka walaba hin taanetti uumame akka walaba hin taanetti hojjechaa ture. Ammaas akkasumatti jiraam sirna dimokiraasii fi gumaachi inni godhe hammas gahaa waan jedhamu miti jedhan. Yaalii Aadde Burtukaan jaarmiyaa kana wayyeessuuf godhan kan yaadatan Dr. Raahel akkuma gara aangoo dhufaniin humna namaa dhaabbatichaa harka afur keessaa 3 ol jijjiiraniiru jedhuun. Labsiin boordii filannoo fi dhaabbilee siyaasaa qophaa'e akka raggaasifamu hanga gochuutti deemanii turan jedhuun. Garuu ammoo manni maree waloo miila lamaan dhaabbatee akka jaarmiyaatti akka hundaa'u wixinee qophaa'e osoo raggaasifameera ta'e Aadde Burtukaanii fi milkaa'ina guddaa biyyaafis dhaabbilee siyaasaa dhaaba biyya bulchuu waliin madaala akka argatan gochuun gumaata guddaa ta'a ture jedhuun. Gama kaaniinis paartiilee fi boordii filannoo gidduu akkasumas paartiilee mormituu fi mootummaa gidduu hariiroo fi waliin dubbiin akka jabaatu carraa guddaa bananiiru jedhu Dr. Raahel. Filannoon marsaa 6ffaa warra duraarra badaa ture. Aadde Burtukaan wayita aangoo boordii filannoo irra ture wantoota gurguddoo akka biyyaatti raawwataman keessaa tokko filannoo biyyaalessaa 6ffaadha.
Filannoon kun naannoo Tigraayin alatti naannolee hundatti kan raawwatame ta'us Oromiyaa fi naannolee biroottis bakka hedduutti yaaddoo nageenyaa guddaan yeroo ture waan ta'eef bakki muraasni itti hin gaggeeffamnes ture. Filannoo biyyaalessa marsaa ja'affaa kana irratti namoota miiliyoona 37 oliitu kaardii filannoo fudhate. Filannoo kana dimokiraataa amanamaa fi haqa qabeessa gochuuf qaamni gaafatama qabu boordiin filannoo gama kanaan raawwiin agarsiise. Filannoowwan isa duraa mara irraayyuu badaadha jedhu Piroofeesar Maraaraa fi Dooktar Raahel. Filannoo marsaa ja'affaa kana yoo ilaallu naga qabeessa ta'uu isaan alatti filannoowwan duraa 5 irraayyuu isa badaa ture. Giddu seentummaan haadiree kan itti hammaate sagaleen ummataa kan itti butame ummanni kan irratti hin kabajamne taajjabdoonni alaas baay'inaan kan irratti hin hirmaanne ture. Filannoo kana dimokiraataa amanamaa fi haqa qabeessa gochuuf qaamni gaafatamaa qabu badaa ture. Giddu seentummaa gisee lamaan riikardi godhe sana. Namoonni siyaasa paartii mormituu kunneen akkas haa jedhan malee filannoon biyyaalessa ja'affaan qaamolee biyya keessaa fi biyya alaa irra taajjabummaan qooda fudhataniin rakkoolee xixiqqaa iddoowwan muraasaatti mudataniin alatti rakkoolee kunneen jiraachuu yeroo hin himamne ture. Dooktar Raahel sababni kun ta'eef irra jireessaan fedha dhabuu boordicharraa osoo hin taane dhaabni biyya bulchu waliigaltee dhaabbilee siyaasaa biroo waliin galee ture waan diigeef jedhu. Hunda dogoggora boordii filannoo irraa osoo hin taane sirnichi qajeeltoo ba'eef bitamuu dhabuu irraayi. Boordiin filannoo ammoo dhiibbaa kana injifachuu hin dandeenye. Piroofeesar Maraaraan gama isaaniin filannoo biyyaalessaa keessaa dhiibamanii akka bahan ibsuun raawwii boordichaa yeroo ibsan akka lakkoofsa Itoophiyaatti filannoo bara 1997 kan isheen keessatti qabsaa'aa turtellee wajjin ennaa ilaaltu isaatu baay'ee fooyyee qaba ture jedhan. Filannicha dimokiraatessuu dhiisiitii filannoo keessaa nu baasan waan mootummaan godhaa jedhu gochaa turan. Sirna dimokiraasii ijaaruuf boodatti deebine malee fuulduratti hin deemne. Qondaaltonni paartii mormituu kana adde Birtukaan boordii filannoo akka cimu gumaachuu kan dubbatanis jiru. Jabinni nama tokko qobaatti jijjiirama hin fiduun haa ta'u malee Dooktar Raahel gadhiisuun adde Birtukaan waan hanqisu qaba jedhanii amanu. Waggoota 4 ol gaafatamarra turan keessatti jaarmiyaa kana keessatti hanqinoota ijoo jiran waan beekaniif falatti gochuuf imalli deemnu hoggansa haaraa dhufu wajjin ni dheerata. Burtukaan waliin garuu ni gabaabbata ture jedhuun aangoon kana gadhiisuu isaanii hordofee hoggansa haaraa dhufu kamurraa maaltu eegama gaaffii jedhuuf deebii yookaan dhaabni walaba hamma hin taanetti jabinni namoota dhuunfaa achi keessa jiranii jijjiirama akka hin finne adde Burtukaan agarsiistuudhaan. Akka Dooktar Raahelitti osoo sirni jabaan jaarmichaa ijaarameera lafa qabateera ta'e hoggansi gadhiisuu sirnichi waan qajeelchuuf rakkoo hin qabu ture. Jaarmichi bu'uura xiqqoo kaaheera osoo ta'ee deemu namoota dhuunfaa rakkoo hin qabu ture. Adde Burtukaan sadarkaa bu'uura kana kaa'urra hin geenye jedhan. Piroofeesar Maraaraanis akkasuma dhaabni biyya bulchu jaarmiyaa kana walaba gochuuf hanga hin murteessinetti namni yoo jijjiirames jijjiiramni hin dhufu jedhuun boordiin filannoo dhufu abbaa fedhe haa ta'u namuma akkasii qabsaa'aa tures haa ta'u iddoo fedhe isaa dhufu siyaasa biyya kanaa irratti olaantummaa warri dhiibbaa godhan qooda fudhatanii waliigalteerra hanga hin geenyetti hamma barbaade mootummaan ni ergatamu. Gaafa dadhaban ammoo akkuma isaan ishii gadhiisanii deemuun haa ta'u malee mootummaan ministeera muummee Abiy Ahmad hoogganamu dhaabbilee walabummaa cimsatan keessaa tokko boordii filannoo ta'uu ibsamu. Qondaaltonni paartiilee mormituu jijjiiramni akka dhufu mootummaan adeemsa siyaasa isaa jijjiiruu qaba jechuunis gaafatu. Odduu fiyya waliin kan turtan hundi keessannaaf ulfaadhaanaaf jiraadhaa turtii muraasa booda walitti deebinaa. Namoonni hanga ammaa chaanaala kiyya sabskiraayib osoo hin godhin hordofaa jirtan baay'inni keessan hedduudhaan piliis chaanaala kana sabskiraayib godhuudhaan nu jajjabeessaa. Akkasumas nu hordofaa oduu biraatiin walitti deebinaa ulfaadhaanaaf jira.